السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن جرت أنا كيسن فيا أنا قلت الحمد لله رب العالمين. روني ماتي بوتاتا لايك شير سبسكرايب بوتشو هندقتنا. روني ماتي في هند إنه ماتي نفتا كومنتي ناكا إن شاء الله نمو سعادي تم أفرين بود سني ديبس. هرمو نجيتشو برباد. فيديو قبل تكدلقو. إن اللي ما لبيتا واسموني كان ديما جبتو بوتشو. يقرمل. Onat higarman maal akka deemaa jiru higarman jechuudha. Viidiyoo wayii yuutuubaa irratti illee argee feesbuuk irratti illee argee akkasuma immoo tiktok irratti illee arge. ግን viidiyoon hunduu garagara wanni dhabe kun wantuma wal fakkaataa ta'e garuu namni tokko miti garagara jechuudha. Yoollacha faaxochi taatan qabu maal seetan takka ho'iiti biyya keessa jechuudha. Barattuudha. Hiriyaa qabdi. Hiriyaa asii kana wal jaalatanii waggaa afur waliin turan. Kasas amma bololanii ji'a afur maal jedheen siitan. Suuraa keetiif viidiyoo kan kee gadhiisa biyya jirti laalisi. Suuraa kan kee viidiyoo kan kee sooshaal miidiyaa gadhiisa birrii 300 qat godhiif jedhee. Isiin tun baratti birrii tana eessaa fuuti ofiitiifuu hirkattummaan jiraatti. Barataa jechuun hirkataadha. Siigalee harka nama jalaan baane harka maatii jalaan hin baane jechuudha. Rakkoo ofi lammaffaa takka immoo abbaan manaa isii Dubaayin deema. Hanga gabaabsee himaa jira. Abbaan manaa isii Dubaayin deema. Isiin biyya jirti. Haadha daa'imaati. Daa'im isaa jechuudha. Namichi Dubaayin deeme kana. Laakiin akkuma jaalalli jiru wal dhabdeen jirti. Maal jedhee seetan? Dubaayin taa'ee suuraa kan keetiif viidiyoo kan kee gadhiisa jedheen ni garmaadha. Yeroo abbaan manaa kan kee anama gaggabaabsee himaa jira jechuudha. Yeroo abbaan manaa kan kee hin amanamnetti yeroo abbaan manaa silaa nama hunda caala nama maatii ofiillee caalchiste een amante abbaan manaa keessa amante jechuudha. Laakiin yeroo badee jira. Abbaan manaa keessatti amanamuu hin dandeenye kana yoo laalte akkamitti nama haa amanu dhiiroo. Faaxochi biigeefu of xanaqqaqa. Dhugaa isiniin himaa of xanaqqaqa. Innaa yoo abbaan manaa amanamaa hin taane ati yoo abbaan manaa keetiif hin amanne eenyuun amanta? Eenyu amana jettee yaadda? Garamitti akka deemaa jiru bicha barfisuun nan gadi. Dhugaa isin jira. Biyya Arabaa keessatti yookiin suuraa kee gadhiisa yookiin viidiyoo kee kana gadhiisa birrii haganaa ergi. Birrii 300 ergi. Yoo ishee hiitiin obboleettii ta'e. Tokkoffaa namni tokko yoo si barbaade dhuguma yoo si jaalate suuraa qullaa sin kaasu qaama kee qullaa sin kaasu sattara uffadhu siin jedhee si sattara jechuudha. Kana beekuu qabdi. Jaalalli kolfaan jalqabame imimmaanii dhumataa jedhama. Laakiin wanni akkanaa kun babal'ataa jira jechuudha. Dhiyoonis dhiira hin beekne hojii obboleessa kee yoo hin ta'in bakka hin jiraanne obboleessi garaa keetii yoo hin ta'in ala dhiifama manaa godhiiti viidiyoo nuu osoo waliin baatee haasuu baattee natti tolame jechuudha. Mikinaatuun biizinasii godhatanii jiran natti fakkaata. Haala kan biizinasii godhatee jiran. Kanaafuu suura maayyuu viidiyoo maa hojii baatee dhiira hin beekne tokko waliin hin haasa'e. Ni kanneen hidhadhu. Yoo ni naasofte noormaali. Sattaradhu. Uffadhu. Hatta harka keetuu ol uffadhu yoo sii danda'ame jechuudha.
yoo sii danda'a. Miknyaatuun yeroon badee jira. Teknooloojiin waa hedduu balleessee jira jechuudha. Sii galee. Ilmi namaa immoo yookiin ilmi dhiiraa immoo qaama kee sooshaal miidiyaa gasiis maal gasiis jedhee hunatee nu mul'atu. Ji'uma kana keessa dubartii meeqatu lubbuu ofii baase? Mul'atu. Lamisaani wanti akkanaa yoo jiraate gee of xanaqaqe. An suuraa hojii ka'ee viidiyoo hojii ka'ee gadi si haadhii soomaa siin godhu jechuuf yaadti. Of xanaqaqe. Laakiin wanni akkanaa kun yoo si mul'atu jechuudha. Suuraa gasi dhiisa. Viidiyoo gasi dhiisa. 400 fidi. 500 fidi. Never hin kennin jechuudha. Gasi haadhii sun kennin. Hin kennin. Ina jechuudha. Suuraa kee gasi dhiisa. Viidiyoo kee gasi dhiisa. 300,000, 400,000, 200,000 hatta 50,000 ta'e hin ergin. Qilee haaseen qilee seenii jedhin hojii. Suuraa kiyyaa fi viidiyoo keessan waliin gad argibaa jedhe. Miknyaatuun birriin akka qallaalitti dhuftu. Sii gadi. Akka qallaalitti hojjettee waan fiddu sanii miti. Suuraa laal. Laakiin kuni marti osoo hin ta'in dura dheeraasishiin taqqaqe. Ilma dhiiratitti suuraa hin ergin. Suuraa hin taane ergin. Viidiyoo hojii baatee akka hin taane hin haasa'in. Obboleettiitii. Kabajaa keellee eegi, kabajaa warra keellee eegi. Lubbuu teellee baraari. Sii galee. Laakiin wanni akkana yoo si mudatee jiraate suuraa gadhiisee viidiyoo gadhiisee qaama namaan alaa hin qabu jechuudha. Sii galee. Botooyyeen kun uffannisii jedhi. Uffannisii gadhiisii jedhi. Waan namaan alaa hin qabu gadhiisi. Birri 5 Itoophiyaatti ergi. Uffannisu si hima. Qalladaallee si hima. Birriin 400,000, 500,000 yoo tiite jijjiiruu dandeetti. Bizinasii ittiin dalaguu dandeetti. Waa tokko ittiin godhachuu dandeetti. Sii galee. Birrii 500,000, 400,000, 300,000 inni viidiyoo kee gasi dhiisa, maalii kee gasi dhiisa jedhee haala qallaan fudhachuu deemaa jechuudha. Never waan akkasii hin godhin. Suuraa sana wajjin qilee seenii gad argiba jedhee hin ergin gadi si haadhiisu. Homaas hin godhan. Guyyaan balaa 2, 4, 5 sirraa haasayan kanas. Laakiin wanni akkanaa kun osoo hin qunnamin boota akkanaa kan osoo hin ga'in badallitti fiiga. Badalli ilma dhiiratirraa badallitti fiiga. Yeroo ammaa kana abbaa manaatu sodaataa jira sii galee. Munaachee nu ananuma jechuun dafanii mucayyee horii argee abbaan manaa isii ilmoo irraa qabdu suuraa kee viidiyoo kee gadhiisi jedhee osoo ta'e gadhiisi jedhan gadhiisi. Mintee wallaahi hedduu jechuudha bakka nama sodaachisa. Eenyu akka amana hin beekan hedduu nama sodaachisa. Innaa jechuudha wanni akkasii yoo si mudate barfiisuun harkaan kennatiin. Suuraa dhiisii abbaa suuraa fidee gadaa dhiisa. Kaayyoo keetirra xiyyeeffadhu. Dogongora keetirraa barumsa fudhadhu. Sii galee. Namni dogongora ofiitirraa yoo barumsa fudhate nama jedhama sii galee. Laakiin osoo dogongora akkanaa keessa hin seenin jechuudha. Yoo sii danda'ame sattaradhu jechuudha. Uffata kee nagaa uffadhu hojii haasa'e. Laakiin immoo osoo waliin haasa'uu baattee viidiyoo baattee honnoo ta'uu baattee natti tola. Akka kiyyaatti jechuudha. Laakiin bakka san osoo hin ga'in bakka suuraa viidiyoo maal osoo hin ga'in iraasishii dhabiidha. Sirriitti dhufeeti. Karaa balaa
lubbuu kee dhabde jechuudha. Warri kiyya maal jedha, warri kiyya maal jedha. Osoo amma lammisaadha birri 400,000 500,000 inni jedhu sana utuu ergiteeyyuu sirraa dhabata jirti. Gaafa sii fixe birrii biraa deebisee si gaafata. Saniin fixa birrii biraa deebisee si gaafata. Dhugaas ni jedha. Mataan dhaabadhu jedhe. Mataan gadi zaqaqanii mataan dhaabadhu jedhe. Birrii takka itti kennu. Garuu dogongora akkanaa kanarraa of eegi. Jabaadhu of eegi. Onateenuu siin jedha dhugaa siin jedha jabaadhu of eegi. Akka biziinasiitti itti fayyadamaa jiru duriyyee. Si fuudha si jaaladha maal si godha si ergadha fa'aa jedhee jechuudha. Yoo si tole hanga biyya ambaa kana keessa yoo galtu bultii hona jedhamu jaalala hona jedhamu jala sana dhiyeesse. Yeroo batee jira kan yeroon jijjiiramee jira akka argaa jirtu kan jechuudha. Kanaafuu obboleettiitiin ta islaamaa taatee ta kiristaanaa taatee hundi keetuu wanti dubartii taate jedhu. Wanni dubartii jedhamtu of xanaqeetu. Osoo boolla siin qotiin dura of xanaqeetu. Si galee ራስሽን በደንብ ተጠንቀቂ። እውነቴን ከብዬ አባ xiqqaate mee amma kabiyya keessa kunfaa eessaa fuudhee birrii fida dhiyoo anna ajaa'ibaa eessaa fuudhee birrii fida kabiyyaa kun ofiifuu barataadha. Hirkattummaan jiraataa jira inni eessaa fuudhee eewli shabbareetii hagayyoomni namni si gowwoomse hagayyoomni ilma dhiiratiin gowwoomte abbaan manaa keentaan maal keentaan obboleessa keentaan hanga yoomi bilxii ta'e qaruutee ta'e gowwoomse malee bafisum si gowwoomsuu qabu. Dubartii jechuun haadha dhiiraa haadha gootaa si galee innuu namni dubartii salphise innuu salphata jechuudha. Akiraa fi addunyaatti ni hungaa isaa hundisu amma jechuudha. Laakiin atillee ofirraa hin ta'in kabajaa kee eeggadhu jechuudha. Barcumaa fi kabajaa abbaan of jala qabu jetti Oromoo si galee beexii ta'e si galee hin gowwoomin. Maaliif gowwoomtate? Maal si gowwoomse? Si galee ati eenyu gadi akka inni hojjetetti hin ta'u akka inni hojjete caalaa hojjettee fidaa jirti yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliin wanti ati isaa gadi taateen jiru jechuudha. Si galee dhuguma bara dubartii meeqa jira jagnaan si galee qeerroo jettee zanaa jettee jiraataa jirti. Kanaafuu harka keen kennee ani eenyu gadi jedhe si galee bakka jajjaba tayyaa akki mataa gannama qabachiisin jechuudha. Maaliif kun walii guutee karaarra wal darbu. Kun akkanatti kun qaama gasii hiika maalii gasii fedhe. Ka abbaa manaa sun ta'in kun jechuudha. Ka abbaa manaa inni dayyuuse jechuudha. Haadha manaa ofii sattara isii gadi baasee gasii baasa maal jedhu sun dayyuusa. Sun dhiiraa miti. Assalaamu alaikum sun du'e jechuudha. Baqqoomee ammaa tokko yeella hin jiru. Laakiin ati intali durbaa tan heerumin ta biyya ambaa jirtu ta jiruu ta'ee fooyyessuuf dalagaa jirtu maatii kee jijjiiruuf biyyaa baate mataa kee lafa qadaadii hojjedhu mataa kee lafa qadaadii galii biyyatti riskii kee dhabdu waan si fakkaatu suqan si galee asii achitti kasii jaaladha jedhe hunda hin kunuunsin ofirraa kasiisin si galee ati eenyuyyuu oli ofitti boonu koonfidensii qaban ishee akkas ta'e jallaanfoon ta'e harreen ta'e hoolaa re'een ta'e yaake biyya ambaa keessatti doomaa hin ta'e si himaa.